koreen dhaabbii caffee Oromiyaas hojii to'annoo fi hordoffii as keessa taasisetti sagalee manguddootaa fi hawaasaa kana dhageetu jira. Nuyis dhimma kana irratti waan qopheeffanne qabna nu waliin tura. Magaalaan Calanqoo jechuun tuni magaalaa seena qabeeyti waan taateech mootummaa dargii keessaas mootummaa yaadi keessaas mootummaa Wayyaanee keessaas hedduu haala Calanqoo kanarra gaafachaa turre dubbachaa turre magaalaaleen yoo shaffisuu baatte yoo jabaachuu baatte asirra gargaarsa guddaa nu gootanii gargaarsa guddaa kanaan magaalaan Calanqoo kun maal akka taate seenaa siitiyochi akka magaalaa if dandeessee bultu telefoormii jala nu galtu enne gisee meeqa gaafannee jechuudha. Telefoormii jala? Akka nu galtu gaafa dadargalees gaafachaa turre gaafa aartii maayaa galtees gaafachaa turre gaafa sirraa jalqabnee takkaa nurraa nafnee jechuudha. Amma gaafa raqaa gartee amma mootummaa abbaa gadaa ilma abbaa gadaa tana nuti gammachumaafuu jechumaafuu gaafiin gaafachaa turre deebisa nuuf harkattii jenneeti sammuu teenya keessa hiinee takka sammuu teenya keessa qabannee jirra. Ammallee nuuf deebite jennee yaanna. Maaliif yaanna? Diinaan miidhamaa turre, diinaan hidhamaa turre, diinaan biyyaa ba'aa turre. Arra immoo diina jalaa baanee mootummaa teenya waan taateef seenaa Calanqoo lafa nuuf qabsiifti. Harargeen baa waan qabsooyinuuf ni beeyna. Qabsoonis eessa deemtii ni beeyna. Maaliif ifin dagannu ifin laallu arra amma warri biraa keessaanii qabsooyina juu kuni dogongora ennee laalla. Amata afushan dura Calanqoo lolaasanitti galmi guddaan ni ijaaramaa jenneeti bulchaan waada nuu seene Fariyaa Aliyyiidha gaafa san akkachitti ijaaramu waada seentee waan san ittiin ammantanaa manguddoo walii qabee ni ijaarsisaa jetteeti waada seente maaliif biyya alaa irraa dhufanii akka baaleetti holqa baalee sanitti seena qabeessa inni kunis dhaqanii akka daawwatan holqa san amma as teenyaa achi gammadu jira irraa galata guddaa jennee abiyyi dhaynee galatoofachuu jira as teenyee akka saniitti nutis galmichi ijaaramee biyya alaa irraa illee bakka silaa dhufanitti hafuura baafatan bakka ta'anii ilaalan iddoo daawwiidhaa akka itti nu ijaaramu isiillee waada seentee kutte amma sunillee dhaammannee jirraa sunillee akka hojjira nu oolu isinirraa ni eeggannaa. Magaalaan teenya tuni magaalaa umriin isiillee dheertuuti magaalaa seena qabeeytiidha. Kanaaf magaalaan teenya tun akka isiin nuuf guddattu riiformii jala galtee barbaanna. Gaafni isiin hundoyte gaafa duraa magaalaan tuni akka manguddoo irraa abbootii teenya akaakilee keenya irraa dhageenyutti Calanqoo kuni haara bakka sadii jirti bakka takka Calanqoo lolaa kachi aanu sani bakka masjiidaa yaadannoo wareegamtoota itti ijaarame kan Calanqoo haraa jedhanii gizee ganda gamaa kan ol bahanii jira. Akkasitti kuni Calanqoo kattaa jedhaniin kun Calanqoo kattaa jedhaniini kan Calanqoo haraa jedhaniini kan Calanqoo caliiti bakki lolli guddaan itti gaggeeffamee Oromoon bakka takkatti murrugutti taate. Kanaaf akkasitti maqaa sadeen kana itti moggahe.